بسم الله الرحمن الرحيم. إدون الترقب نكوني عن في فن الرا كيلومتر البجابي برباتم سديت مرة الرا إدون يمنو برنجيني إمالكون إمالا أمتا بالي نانو سمالي رابوكا ركنا في قددو أدداكي سجرو بران أبتشوف كم دفين واني توكو توكو واني باينا ما قدسي سجرا أردين توني متاني سي نامسا كمدي متاني سي نامسا كمدي ميدان بلي كتا جيرو كوليسا نامسا كمدي جان مني كوليس نامسا كمدي كتابة أسو دبي ساني مرتي ساني كتابة تودندان بالي بيلوفتين اندقا يمني إني كولي كفا نورتي جان بالي جيكامتي ويرورمتي هندقيني كوليس ففلما فاتي kanaaf quuqamni keenya tokko lama osoo hin ta'in waa baay'eedha waa hedduudha jechaadha. Beelli nurra dhufuun yeroo jalqabaati. Biyyattii tana harka 67 biyyattii Itoophiyaa jedhamtu tana osoo nyaachisu Baalee har'a beela'e jechaan inni kun seenaa keessattis dhagahamuu waan hin dandeenye akka seenaattis barraa'ee waan hafuu qabu jechaadha. Baalee asii miti biyya kanaa miti Afrikaa guutuu warra nyaachisuu danda'u isa kanattu beela'e. Kun immoo waan Rabbi uume osoo hin ta'in waan namni uumeen rakkoo uumame jechaadha. Kanaaf ardiin tunillee seenaa qabdi, waan barreessitu qabdi. Namni as dhaabbatu kunillee waan haasa'u qaba. Fuulduras waan irraa haasofnu qabna, mootummaadhaanis waan irraa haasofnu qabna, aqliidhaanis waan irraa haasofnu qabna, qabeenyaanis waan irraa haasofnu qabna. Kana hunda gaafa guyyaan dabre irra deebinee haasa'uuf deemna. Ammaaf quuqamni keenya laalaan keenya kana caalaa waan nu dhagahamu jira. Homaayyuu miti. Daansinee waan kana injifannoodhaan keessaa baana jennee abdii qabna. Uummanni naannoo biraa jiru hundi isaatu ka biyya alaa jirus ka biyya keessa jirus uummata kana cinaa dhaabbatee Baalee qofa osoo hin ta'in Harar, Boorana, Gujiin guutuun isaa rakkoorra waan jiruuf cinaa dhaabbatee uummata keenya rakkate kana akka rakkoo baasu dhaamsa dabarsaa. Ijoolleen Baalee immoo barataan Baalee namni Baalee irra dhalate Baaleen kun nama barbaada lafa qofaa miti. Qamadiin asirraa oomishamu kun Baalee qofaa miti. Itoophiyaan guutuun osoo nyaattu eessa dhaqaallee irra deebinee haa ilaallu. Waa baay'ee quuqama qabna, waa baay'ee naasofnu, waa baay'ee illee beekuu baannu, waa baay'ee illee wallaallu. Kanuma jechuun barbaada. Salaamu ala rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kun amma ibsamee ka'u nuti Baalee jirra. Baalee jechuun biyya gootaati. Biyya jeneraala Waaqoo guutuu. Biyya qabsoon bilisummaa uummata Oromoo itti jalqabe biyya dacheen isii samaan isii biyya jannata biyya duniyaa kan fakkaattu ammallee kiiloomeetirii 100 hedduu yoo deemnu Baalee kana keessa mirga bitaan qamadii wanni uummanni keenya magaalaa Itoophiyaan guutuu nyaataa jiru paastaa haa ta'u mokoroona haa ta'u ruuza haa ta'u hedduun asirraa kan ba'u kanuma waliin egaa uummanni kun uummanni bal'aan akkasii ummanni minaan akkas hedduu qabu beeleedha jennee itti dhufne kun waan waliin fakkaanne jechuudha. Lafa isaa yoo ilaallu, qamadii isaa yoo ilaallu, samii isaa yoo ilaallu, dachee isaa yoo ilaallu waan haqiiqaatti waan kun waan gara Rabbiiti beela dhufe osoo hin ta'in sababa shira adda addaatiif dhiibbaa uummata keenya irratti godhamurraa ka'eeti ummanni keenya ummanni naannoo Baaleetti buqqa'an kun hin beela'an jedhaa jirra malee wanti lafatti ilaalu bal'aa kan argaa jirtu miti uummata keenya qamadii kana hunda mirga bitaa kun uummata kanaa miti uummata kana uummata Oromoo dhiisaati uummata Itoophiyaa dhiisaati Afrikaa guutuu kan nyaachisuu danda'u keessa jiraannee beela'uu jechuun kun dubbii kun faallaan nuti taateetti kanas keessuma haa hubannu haa ta'u malee rakkoon uummanni kana irratti ga'e kun rakkoo uumama osoo hin taane rakkoo namni shirri diinni uummata kana akka inni tasgabbaa hin teenye ummanni kun dacha isaa irratti akka hin fayyadamne ummanni kun nagaa akka hin arganne shiira dudduubbaan godhamu malee haqaa'iqa uumama akka hin taane kanas haa hubannu nuti kunoo ummanni hedduun ummanni dhibbaan lakkaa'amu amma ummata Baalee waliin ta'uudhaan ummanni Finfinnee irraa dhufe ummanni Harar irraa dhufe ummanni Ilubaaboor irraa dhufe ummanni Shawaa Lixaa irraa dhufe ummanni hedduun Oromiyaa irraa walumatti dhufe gara ummata keenya warra rakkatanii buqqa'anii gara sanatti deemnee ilaaluu deemna yoo deemnu nuti waa fuune osoo hin taane ofuma keenyaaf deemneeti
ijumaan rakkoo ummata keenya irratti jiru kana ummata keenyatti qaqqabe kana haa ilaallu jennee kan nu deemaa jirru maaliif jennaan wanti ilaalamu wanti dhaga'amu tokko miti kanaafuu jennaan ummata yeroo rakkate kana amma dandeenyu gargaaruuf deemaa jirra warri nu dhagaa jirtan kunis iddoo hundatti yeroo ammaa ummata keenya bira dhaabbanne ummata keenya cinaa dhaabbanne gargaaruu qabna jechuu isinii ibsuu barbaadeeti haqiiqaatti amma sarara deebee kun Ustaaz Kaamil Agaar Taamil silas dubbataa turte Jamaal rakkisaadha kun uummanni keenya rakkateera ni jennuuf inni wanti lafarra jiru kun adda adda anni ibsuun natti rakkiseera himee Ustaaz Jamaal waan ibsutu jiraati. Bismillahir Rahmanir Rahim. Lamni kiyya warri dhagayaa jirtan argaa jirtan dubbiin nama dibde kuma jaan kana bahara keessa dhaabbatanii dheebochuun hedduu nama dhiba akkasumas akka jaan duba manguddoon teenya guma imaashitu kiyyatu iddoo rabbiin itti nama hidhee funyoo mala dhadhaabbatanii jaan ba'aa rabbiin nama finqiliin namarraan buutuu jaan finqil jechaa ooltus suma gubbateessi awwanni ninjuu yoo baale tanuma taate baale biyya balaa fi beela fakkaatu taate kan gaafii isin yaa ta'u gaafiin lamadaa mootummaan biyya qabna jiru mootummaan biyya jirra jiru kuma reefu obboleessa keenya dubbatanitti mootummaatu asin gahini moo biyya biran gahini moo haraan kana fakkaata biyyinis tana fakkaatti gar tokkoon midhaan gaakuma gartan kanatti awwanni jedhee oromiyaa kana keessa bakkiin hin deemin hin jirtan baale immoo aranaa tokkoffaadha gammachuuf waan hin juus wallaaleeti waan hin dubbadhus wallaalee lafa kana raaree lafa kana bareeddu lafa midhaan akkana magarsitu midhaanuma sii kana dhiiroo lafa jalaan gaqqotanii boombaan asiin midhaan irraa deemaa jiramu moo gubbaatanaan xayyaaraan irraa fe'amaa jiramu dilli midhaanii kun osoo jiru akkami biyyi dheebu akkami beeloytiin sun gaafii nu walii haa ta'u amma akkuma walii galaatti akkuma obboleessi keenyaa hujee dubbiin amma bakki jirtu waleensuu harka fiitiin gaqqotanii dhaabanii booda buqqisuuf qottootti barbaadanii jaan dongoraa fi qottootti barbaadan jaanii awwanni ninjuu baalee goota qabdii baalee hayyuu qabdii baalee qabaata qabdii baalee nama qabdii namni si Finfinnee fi Adaama jira biyya faranjii jira biyya arabaa jira asoo eenyu jira gaafii waliif haa ta'u biyyi tun ani mana hidhaa keessatti waan hin dhagee Somaalee wajjin hidhameen ture hidhaa Somaaleetiin ture Somaliyaan hawaashiini Adaamaa jalaan asmaali karaa asiin baaleen akkana gindiriin akkana gannaannootii jaarragaan kana lafti siitis nu fakkaata namni siillee fuulli keenya fakkaata jaan nuti immoo wanni dhufneen ummata keenya kan diinni warri akkas juusun bosona isaaniirraa daangaa isaaniirraa siisee alaamana qabeenya isaaniirraa buqqise san ni gargaaraa jennee dhufnee dubbiin takka manaa dhufanii takkatti dhufanii ha dhufnee ni gargaarree ni dhufnee yoo gargaaramnee galleellee hin beeynu ammoo akkamitti ummanni kun beelee waan jiru waan rabbiin nu osoo hin ta'in waan ilmi namaa dalage ta'u hawaasni keenya akka nu beeytanii waan kana deemsisuudhaaf buqqisuudhaaf dhabamsiisuudhaaf shira kana mirgaa bitatti namni hundinuu dandeettii isaatiin haatti tattaafanuun isiniin jaa waan na dhageeffattaniif galatooma.